kabajamtoota daawwattoota keenya fi maamiltoota chaanaala keenya maatiiwwan keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haadha qabu nageenyi keenya kan jaalalaaf kabaja biyya isin jirtan hundatti isin haadha qabu isin jenna guyyaa har'aa qophii bareedu tokko qabannee dhufnee jirra qophii isin irratti ammootu namoota haadha warraatii fi abbaa warraa ta'an akkasuma jaalaleewwan fakkeenya jaalalaa ta'uu danda'an jennee yaannu kana booda kanaan jalqaba goonee kana booda namoota akkana hedduu waan isin dhiyeessuu deemnuuf asumaan qophii kana wal baraa jechaatumaan qophii kana irratti ammoo nama isin beektan murti guutu jechuudhaan kan beekamu fi aadde Ilhaam Muhammad isaanii wal isin barsiisuu deemna isaan ammootu maqaan isaanii murti guutu dhaloota murti guutu ta'uu dhabuu danda'an beeku anillee naa walii wal baraa kana irratti ammoo gaaffiiwwan takka wal gaggaafataa waliin taphataa tarra bira dabarraa kanaafuu isaanii wal isin barsiisuu fi dursamee maqaa kee irraa nu eegaleetiif nu barsiisi. warra beekamoo gaafa jettu beeta na ajaa'ibe beekamoo miti ani beekallee miti beekamallee miti dhugaa dubbachuudhaaf yaa akkuma fuula miidiyaa hawaasarratti na beetu xiqqoo takka waan nama hundarraa eegamu maqaan kiyya kadaloota Junaid Hassan naan jedhanii ani immoo Oromoo waan ta'eef Arabaa miti maqaan kiyya murti guutu jechi jee kun immoo gara Harargeetirraa kan dhufeedha. Egaa ani akkuma siin jedhe maqaan kiyya murti guutuun jedhama fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti akkuma na beektu kanarraa addatti wanni nan gartee ittiin beekamu yookaan beeku jiraatee osoo hin ta'in. Isin hanga misirroodha jechuun amma haaraa walitti dabalamtanii naa kanarratti ammootu wanti ati isiirraa sirriitti jaalattu wanti ati isiirraa jaalattu guddaan keessaa waan tokko wanni ani laamin rajaaladhu waan hunda ishiin jaaladha wanni asirraa jaaladhu addatti yoo jiraate amala ishiiti amala gaafan sin jedhu namni kun hundi uumamaan amala adda addaa qaba amalli ishiidha moo wanni adda ishii godhu ana daran huna hubachuu ishiiti mataa kiyya daran waa'ee kiyyan ishiin na hubachuu ishiiti galatami na daqiiqaa gabaabaa waan qabnuuf carra kanaan haasaa'u jirra Ilhaam akkamati nagaami Damas nanjin anis ismaan beekamas. Abbaa warraa kee misirroo taatee ka waliin jirtu jaalala keessatti jecha takka qofaan nu ibsi. Jecha takka yeroo isin jedhu jecha lama ta'u jecha takka. Waa hunda kiyyaa. Jecha sadii kun. No. Jecha tokko bar. Jecha tokko bar. Ishi. Kiyya osoo jettee tokko ta'a. Baay'ee akka jaalattu sosocha ishi mana kee keessatti maal bakka si bu'aa kenna namni waan gargaraatiin nama waamata waan ta'eef maal jettee osoo waamte si tolesa ani kiyya jedheetu maanii waama kiyya sila ta'eef akkas yaa galatami nama ija hin qabnetti suuraa kee qaama kee himi osoo sin jedhanii akka bareedina kee dhaabbata kee fuula kee bifa kee gaafsi gaafii ulfaataadha gargaaru ni fee gargaari gaafa isiin wanta akkasii taatu gara si dadhabee ma yaali laami nama ija hin qabnetti suuraa kee jechuun sakandii muraasa fayyadamtee suuraa akka jirtu nama ija hin qabnetti himi namni ija hin qabnetti akka si beekuu danda'u. nama ija hin qabnetti ilaam nama akkam ta'uu kan keetti himta tarii osoo hojjaasoo jirtu namni sun sin arku waan ta'eef ilaam nama akkamii natti fakkaata gaafiin. Akkasii. Ni ulfaata. Dhugaama. Ani sirraa deebisuure. Yaa. Ilaam nama diimtuu bareedduudha dhaabbata guutuu nama akkanaati meetira kan keetti himte nama akkanaati haala keetti wajjitti himuu dandeessaa jechuudha nama ija hin qabne sanitti. Akkasii gaafiin garanaa deebi'a. Deebi'ee jira. Galatami. Dhiyoo tana sooshaal miidiyaa irratti Shaarukii fi inni sin jedhan. Shaarukii fi Kaajal Oromoon jiranii kanarratti moodeelingiidha fakkeenyummaadha kun jaalala keessatti fakkeenyummaa qabaachuun waan guddaadha kanarratti yaada takka ergaa. yaa maa kuni maal sitti fakkaate akka kiyyatti ani wanti wanurraa eeggamuu goonanaa fi ilaam gara fuulduratti illee ni goona jaalala keessatti nama jaalatu tokko wajji bashannantee jiraachuu caalaa wanni si gammachiisan jiru namaaf jiraatta nama jaalattu gaafa qabaattu nama jaalattu saniif jiraatta waan ta'eef kuni fakkeenya Shaarukaanii fi Kaajalis bar bakka jaalalti isaanii sun fakkeenya uummataa ta'eeti bar akka uummata Hindii qofatti osoo hin ta'in uummata addunyaatiif fakkeenya waan taanatti fakkaata kanaaf dargaggoo fi shamarran keenya biyya keessas ta'ee biyya alaa kan jiran fakkeenya ta'uu fi danda'uu qabna maaliif otoo nuti namni wal fuudhillee wal jaalachuu
baasuun danda'a. Jechuun jaalalaaf dirree baasuun danda'a. Jaalalti ispeeshaalii erga wal fuute booda hubar kan jiru. Akkas. Namoonni tarii akka jaalalleewwan itti walitti dhufanis haa ta'u akka wal fuudhanis walitti haa ta'u akka amantii isaaniitti wal fuudhanii haa ta'u garuu jaalalti erga wal fuutee booda haadha manaa kee qofa atis abbaa manaa isii qofa gaafa taatee jiraattu jaalachuurraa ala carraa biraan qabdu jechuudha. Jaalachuu qofatu galma dhugatti si geessa waan ta'eedha. Mee carraa kanaan dogongorri gaa'ela keessatti argametti addu'aan kaniin wal dhiyaatu waan tokko nu dabale. Dogoggorri tarii dogongorri fakkeenya jaalala hir'isuu keessatti namni eega wal fuudhee walirraa amma waa'ee isaa keessa baay'inaan beekuu baadhullee gabaabsee isaan si kaasuu yoo jiraate waa'ee torbee kana gurbaa jimmaa tokko wal qabatee fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti argaan ture. Gaa'ela godhachuudhaaf akka dhiyaatanii wanti isaan jidduutti uumame garanumaan dhaamsa gabaabaa tokkoon shamarran keenyaaf dhaamuu barbaada. Shamarran keenya wanta akkanaati jedhanii lubbuu ofii miti wayaa ofii tokko isaan baasan hin dhaamuuf maaliif jennaan jalqaba wanta kana beekuu danda'uu qaban maaliif eenyutti akka dhiyaatanii fi qoratanii irra ga'uu danda'uu qaban kun rakkoo miti erga yoo beeytee ta'e uumaa miidhaan qabu jechuudhaaf hin jedhe kun akkanatti isinii ibsa. Hagammaatti hojii kee keessaa maaliif boonta? Hojii kiyyatti moo eenyummaa kiyyatti boona Oromummaa kiyyatti boona Oromoo ilma Oromoo ati sabboonaadhaa baay'ee beekamaadhaa uummata biratti ilma Oromoo kan kutaa Harargeetti dhalate kan Oromiyaaf dhalate gandaaf hin dhalanne akka Oromootti kan jiraatu ta'ee sabboonummaa ofiitiin jiraatu Oromummaa ofirratti miidhames cunqurfames kan as ga'e arrallee rakkoo fedhe keessa taa'ee nama Oromummaa ofiitiin boonu jechuudha. Mudannoo keessan takka takka nu himtanii sagantaa keenya golabna. Mudannoon keenya kanaan haga har'aan taatti hin irraanfanne kan guyyaa mana ilaahan faadha inni guyyaa abbaan isin kan godheetti guyyaa dubbachuudhaaf taarikhni isaanii dheerata kana jee isinitti himuudhaaf nutti dheerachullee guyyaan mana isaanii dhaqe wanta ani eegintu narratti ta'e amma sagantaa sargii hin qabnu nihaa qofa goonaa jedhanii gaafa nu yaaman manguddoo waliin taanee gaafa dhaynu ispeeshaalii wanni an bakka sanitti argee akkan umriitti yoo guutuu hin irraanfanne na godhe. Aadaan garagaraa. Aadaadha. Gamanumaan wanni isin dhaamuu barbaadu shamarran Arsii gaafa maqaa kee gabbaraa wajji maqaa kanatti fakkaate yeroo baay'ee abbaan ilaaham barattuu yuunivarsiitii Finfinneetti jedhee isinitti himeetin ture ilaaham abbaan barumsa sadarkaa haganarraan gahee dhugaa dubbachuudhaaf akka Arsitti gabbara birii 100 olii faana nama gaafate jedhanii yaadan ani immoo birii 10 nan gaafanne yoo barbaadde wanni barbaachisu yoo isin jiraatu isiniif kan nanuun jedhe waan an qabu guutuun intalati yaa hojii kan naan jedhe akka innis ni jira alarraa qofa osoo dhageessanii fagaatoo osoo hin taane shamarran Arsiidhaa kabaja namaa qabu itti dhiyaadhaati baraati gartee gaa'ela godhadhaati. Ijoollee Arsii fuudhaan isin jaa. Galatoomii Arsoomni Qorsooma jedhama. Akkasii. Kanarratti ammoo koomintii keessan nu gumaachaati itti aansee mudannoo kee bareeda tokko taasisi mudannoo gabaabaa ta'ee nu jedhiti booda sagantaa. Mudannoo naaditi. Mudannoo moo. Wannoon anumas yaadachiisa waan hunda walirraa isa walirraa bakka buutan jechuudha. Waan hunda keetti dhugaadha. Nee mudannoo guyyaa adda bannee fooqii jala dhaabbattee na barbaadaa turte kan gubbarra ture yaadne jalqaba guyyaa wal agarree jechuudha. Asumaanuu akkaataa itti wal bartan illee keessa bahi. Tolee. Ni dheerata yoo seenaan isaa akka jennu. Hedduu dheerata. Anaaf duraan qaama waliin beeknu ture. Actually amma akkasitti muusuma mudannoo isaanii kun dheeraadha. Innaa gaafsan. Walii bilbilee. Yaa bilbilaan wal argine. Wantoota inni galakkisu haala fi amala isaa hundumaa ni jaalladha ture dura. Facebook irratti waan isaa laayik godhaa ture. Yaa akkas ture. Kazaan gaaf tokko wal argina jenneetuma akkuma tasaa ta'e jalqabe gool garuu jecha inni Finfinnee dhufee Finfinnee. Akka mana hidhaati been. Isii waa'ee gaafa mana hidhaan ture naa rakkachaa turte baay'ee asii achitti nama natti ergitee akka hidhamee namoota baay'ee biraan gahaa turte achirraa gaafa bahu isii tan arguun qabaa jedhee tan diree dabarraa ka'ee Adaamarraa dhufee gaafa Finfinnee galu bakka wayiitti wal qaaxarree ture hin beeku ture ishii achitti bakka wal qaaxarree sanitti ani ishii qaamaan hin beeku akkan suuratti argetti immoo jechuun nama xixiqqaa tokkoon argee gaafa inni sitti dhiyaadee argu immoo yaa akkuma agartan tana ishii miti jedheen bilbila fooqii gubbaa ol ba'een bilbileef lafatti ishii gallaalaa jechuudha ishii miti ishiidha jechuudha mudannoo akkasiitis hin qabna egaan daawwattoota keenya kabajamoo dhaamsa babbareedaa isinii qabna dhaamsi nuti isinii qabnu maali ilma namaa madaala gaarii qabaadhuuf wanta gaarii yaadi haadha manaa kee tan gartee si wajjin faaya mana kee keessa jirtu wajjin kabajaaf jaalalaan osoo jiraatte baay'ee namatti tola jaalalti keessan immoo dabaree namoota naannoo kan kee jiraniif dargaggootaaf osoo fakkeenya taate akka nurraa illee baratan akka nutis namoota nu dura jiran irraa barannu dhaamsan gabanaan dhaamuu barbaadu kan kana baay'ee galatoomi murtii guutuu jechuun nama
social media irratti baay'ee beekamaadha namoonni kumaatamaan lakkaa'amtan isan beekanii namoota hedduu isa hordofaa isaa fi maatii isaa waliin turtii goone immoo akka itti gammadan abdii guutuu qabna kanarratti immoo gaa yaada keessan nu gumaachitu baay'ee galatoomaa waan nu daawwattaniif subscribe nu godhaati chaanala kennallee haga qophii akkanaa kana fi qophii jaalalaa babbareedoo birooti bashannansiisaadha walitti deebinutti torbee kana keessatti qophii biraatiin akka walitti deebinu keessumattuu waa'ee gartee isin irraa gabaabsine malee naaf ilaamu wanni adda nu godhu isin arsiidhaan na argeedha argee fi arsiin immoo wanti adda isaan godhu maal jettee nu gaafatte seenaa wal fakkaataa waliin qabu aanolee fi calanqoo waliin qabu wanni waliin nu hidhu waan baay'ee jira waan ta'eef sagantaa guyyaa biraa keessatti irra deebinee kan isin ibsinu ta'a galatoomaa isiniin jala baay'ee galatoomaa galatoomaa thank you